biyya dukkanaa saba hidhamee sammuun isaa hidhamee jireenyi isaa hidhamee hojiin isaa hidhamee mul'anni isaa hidhamee jiru kanatti dhaqee Iyyesuus hin lallabe. Gaafa Iyyesuus hin lallabu namoonni hidhaman kun ni hiikaman. Haleluuyaa! Iyyesuus Kiristoos gaafa lallabnu namoonni hidhaman ni hiikamu. Nagaadhaaf araarri Gooftaa lafa jirtan bakka jirtan iddoo jirtan hundumatti isiniif abaayyatu. Ergaa dubbii sagalee Waaqayyoo isa hafuura namaa fayyisu, isa foon namaa fayyisu, isa lubbuu namaa fayyisu qabadhee waan dhufee jiruuf ergaan kun namoota hundumaa bira akka ga'u sheer koppii linkii gochuudhaan cinaa koo akka dhaabattan kabajaaf jaalala Gooftaaf qabdan akka natti agarsiistan asumaan isinii jecha ergaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4 irraa kaasee isa jiru nan dubbisaa. Ergaa kutaa kana keessa jiru waliin baranna jechuudha. Amantoonni warri bittinnaan biyya keessa naanna'anii dubbicha in lallaban. Filiiphoos gargaartota keessaa tokko mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichaatti Kiristoos in lallabe. Tuuti jaraas gurra qeensanii dubbii Filiiphoos dubbate dhaggeeffatan. Milikkita inni hojjetes in argan. Hafuuronni namoonni sagalee guddaadhaan caraananii namoota baay'ee keessaa ba'an. Namoonni baay'een dhagni isaanii gar tokko kan du'e warri okkolanis fayyifaman. Kanattis warri mandara sanaa guddaa hin gammadan jedha. Kanaaf ergaa kutaa sagalee Waaqayyoo as keessa jiru Kiristoosin lallabu waan jedhu irrattan dubbii Waaqayyoo isinii qooda. Kiristoosin eenyutu lallaba? Maaliif lallabna? Kiristoosin lallabnu taanaan rakkoo maaliitu dhufuu danda'a? Isa jedhu gabaabbinaan dubbii Waaqayyoo isiniif qooda. Egaa Gooftaa Iyyesuus Kiristoos yeroo fooniin biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa hidhamoota kan ta'anii jiran dhukkuba garaagaraan seexanaan cubbuudhaan namoota hidhaman hidhaa isaaniirraa hiikaa wangeela mootummaa Waaqayyoo isaanitti himaa dinqii garaagaraa gochaa isaan gidduu deddeebi'aa ture. Kana duwwaa miti warra jireenya isaanii yeroo isaanii bara isaanii lubbuu isaanii isaa kennanii hojii isaa hojjetan hojii wangeelaa keessaa qooda qaban warra aarsaaf gochuu danda'an namoota hedduu filatee of duukaa buusee hojii isaatti kenneera. Egaa macaafa hojii ergamootaa kana keessatti seenaa tokko laallaa. Macaafni kun macaafa hafuurri qulqulluun erga Iyyesuus Kiristoos gara samiitti ol fudhatame hafuurri guyyaa 50ffaa sanarratti bartoota irratti dhangala'e suni isaan akkamitti akka lallabsiise hojii wangeelaa keessatti akkamitti akka hojjetaa turan akkasuma waldaan kiristaanaa ari'atama ishee irra ga'aa ture keessatti jabaattee akkamitti Kiristoosin akka lallabde yeroo waldaan kiristaanaatti babal'atte macaafa keessatti arginu. Kanaaf hojii ergamootaa boqonnaa 8 kana keessatti kan nu ilaallu yeroo sana namni hundumtu raajii duwwaa miti, ergamaa duwwaa miti, daaqonii duwwaa miti, paasterii duwwaa miti, namoota Gooftaa Iyyesuus amanate hundatu dhugaa ba'a ture. Waa'ee eenyu? Waa'ee isaanii miti, waa'ee mana isaanii miti, waa'ee biyya isaanii miti, waa'ee Iyyesuus Kiristoos Gooftaa dhugaatii ba'u ture. Kanaaf namoonni bara sana keessa Iyyesuus du'aa ka'eeradhanii yeroo lallaban, Iyyesuus jireenya jedhanii yeroo lallaban, Iyyesuus karaadha jedhanii yeroo lallaban ari'atamni gurguddaan dhiibbaa gurguddaan isaan irratti warra amanan irratti ka'ee ture jechuudha. Kanaaf kutaa amma isinitti agarsiisu kana keessatti kan arginu amantoonni hundinuu yeroo isaan wangeela lallaban argina. Nama tokko duwwaa miti. Kanaaf biyya tokko gara biyya tokkotti, ganda tokko gara ganda tokkotti, naannoo tokko gara naannoo tokkotti yeroo socho'anii waa'ee mataa isaanii lallaban, waa'ee rakkina isaanii lallaban, waa'ee dhibee isaanii lallaban, waa'ee Gooftaa Iyyesuus isa isaanii du'e, isa isaanii fannifame, isa isaanii gatii kaffale, waa'ee isaatii lallabaa turan. Kanaaf gargaartota keessaa Filiiphoos nama jedhamu, daaqonii kan ture, nama hafuurri qulqulluun irra jiru, nama ergaa guddaa qabu, nama ayyaana Waaqayyoon guute. Nama kanatu mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'e. Namoonni okkolan jiru, namoonni hidhaa seexanaa qaban, namoonni duudan, namoonni jaaman, namoonni jireenya isaanii keessatti abdii kutatan biyya mandara Samaariyaa kana keessa gaafa gadi bu'u
wangeela fudhatanii dhaqani. Wangeela fudhatee dhaqe biyya dukkanaa saba hidhamee sammuusaa hidhamee jireenyi isaa hidhamee hojiin isaa hidhamee mul'anni isaa hidhamee jiru kanatti dhaqee Iyyesuus hin lallabe. Gaafa Iyyesuus hin lallabu namoonni hidhaman kun ni hiikaman. Haleluuyaa! Iyyesuus Kiristoos gaafa lallabnu namoonni hidhaman ni hiikamu. Namoonni dhukkubsatan ni fayyu. Namoonni seexanaan jireenyi isaanii qabame, diinagdee isaanii qabame, mul'anni isaanii qabame, gaa'elli isaanii qabame, biizinesii isaanii qabame, rakkatan gaafa Iyyesuus lallabamu hin hiikamu. Kanaaf Iyyesuus hin lallabe. Iyyesuus isa jireenya ta'e, Iyyesuus isa karaa ta'e, Iyyesuus isa dhugaa ta'e, Iyyesuus isa du'ee du'a nurraa cabse, isa fannifamee fannifamuu nu oolche. Iyyesuus Kiristoos malee kan si fayyisu hin jiru. Iyyesuus Kiristoos malee kan jireenya isinii ta'u hin jiru. Iyyesuusin itti lallabe. Shiroon lallabe, shunkurtiin lallabe, gamoon lallabe, biyya alaan lallabe, birriin lallabe, maqaasaan lallabe, ulfina isaan lallabne kan lallabe Iyyesuusin. Bara keessatti dhaloonni Iyyesuusin lallaban gadi hin ta'an. Bara keessatti guyyaa keessatti raajiin Iyyesuusin lallabu, paasteriin Iyyesuusin lallabu, faarfataan Iyyesuusin faarfatu jireenyi isaa gadi hin adeemu. Tajaajila isaa keessatti namatti hiikamu. Kadhannaa isaa keessatti namatti hiikamu. Iyyesuusin lallabe. Yeroo tokko tokko Iyyesuusin lallabuudhaaf haala mijataa eegna. Haala mijataa eeguun gaarii ta'e otoo jiru haala mijanne haala mijatu kam keessatti namoonni Iyyesuusin fudhatan yeroo ari'atamaa keessattidha kan isaan wangeela lallaba waan ta'eef. Yeroo mijanne keessatti lubbuu rakkina keessattu, lubbuu dhukkuba keessattu, lubbuu sodaa keessattu, lubbuu du'a jala jirtutti wangeela lallabuun nurra jira. Hin kaanaa kottaa. Dhaloonni Iyyesuus lallabu boru badhaasa guddaa argata. Gaafa Iyyesuus lallabamu balballi guddaan namootarraa banama. Dukkani namarraa ka'a. Nagaan biyyi dhabe. Nagaa naannoon dhabe. Nagaa namni dhuunfaan dhabe. Gaafa Iyyesuus lallabame deebi'a. የሚገርማችሁ waan tokko isinitti Iyyesuus Kiristoos mandara Samaariyaa keessatti gaafa lallabamu namichi Simiyoon jedhamu qoricha kan namatti hojjechuun beekamu naannoo sanatti kan namoota baay'ee dinqisiise qoricha namatti godhe miraakilii hojjete nama jabaa kan ofiin jechisiise tokko mandara sana keessatti hojii Waaqayyo karaa Filiiphoos hojjete argee xonqolaa isaa achumatti gatee deeme. Gaafa Iyyesuus lallabamu hojii xinqolaatu diigama. Namni xinqolaa jibba, hojii xibaaraa jibba, fedha biyya lafaa dhiisa. Haleluuya! Namichi kun xibaara hojjetu hundumaa hin dhiise. Gara Phexros gara Yohaannis yeroo inni dhufee ayyaana Waaqayyo birriidhaan bitachuu yaale hin argine. Birrii qaba namichi kun ayyaana Waaqayyo garuu birriidhaan bitachuu barbaade. Simiyoon namichi jedhamu. Ilaamees hunguman isinitti hima. Ayyaanni Waaqayyo birriidhaan hin argamu. Ayyaanni Waaqayyo sagalee Waaqayyoof jiraachuudhaan argama. Ayyaanni Waaqayyo Gooftaa Iyyesuusin dhugeeffachuudhaan argama. Ayyaanni zayitii fi shukkaarii miti. Ashaboo miti. Ayyaanni Waaqayyo kennaa tolaati. Warra isatti amananiif kan kennamu. Kanaaf hin bitamus hin gurguramus. Ayyaana Waaqayyo tajaajiltoonni hin gurgurinaa. Sabnis hin bitinaa. Ayyaana bitamuu hin qabu. Ayyaana gurguramuu hin qabu. Phexros gaafa namicha Simiyoon kanatti dubbatu maal jedheeni atiif horiin kee gadi badi. Kennaa ayyaana Waaqayyo isa tola kennamu ati horiin bituu barbaadde. Simiyoon kun immoo daraa narratti hin dubbatinaa jedhe. Sababi isaa afaan isaanii wajjin Waaqayyo waan jiruuf hamaan akka narratti hin taane jedhe. Argitanii dhaloonni baay'een warri birrii qaban ayyaana birriidhaan bituu barbaada. Birriidhaan caammaa bituu dandeessa, mana bituu dandeessa, xiyyaara bituu dandeessa. Birriidhaan waan babbareedaa dhagna namaatti tolu bituu dandeessa. Qibaatii fuula kee xaragattu bituu dandeessa. Ayyaanni Waaqayyo garuu birriidhaan hin bitamu. Ayyaanni Waaqayyo tola kennama. Isatti amanuudhaan kennama. Isaaf jiraachuudhaan kennama. Kanaaf warri ayyaana Waaqayyo qabdan ayyaana Waaqayyo eeggadhaa. Ayyaana Waaqayyo hin gurguratinaa. Bara amma keessa jiru bara namni ayyaana gurguru. Bara namni ayyaana bitu. Nama birrii qabu maleef hin kadhatamu. Nama birrii qabu maleef hin raajamu. Nama birrii qabu maleef iddoon hin kennamu. Dhuguman isinitti ayyaanni Waaqayyo tola kennama. Amanuudhaan argama.
Sagalee Waaqayyoof jiraadhu. Waaqayyo intinaa dhalchee siin immoo guddifan. Diqaalaa miti nuyi ilmaan isaati. Warri tamanne, warri cuuphamne, warri fayyine ilmaan isaati malee kadhattoota miti, rakkattoota miti. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo kennaa tolaa waan ta'eef ayyaana Waaqayyoo kana hin rakasiisinaa. Ayyaana Waaqayyoo kana gadi hin buusinaa. Ittiin kan fayyine, ittiin kan nama taane, ittiin kan iji keenya baname, ittiin kan ulfaane. Kanaaf ayyaana Waaqayyoo Filiiphoos irra jiruun mandara sana keessatti hojiin seexanaa duwwaa ta'e. Namoonni hidhaa seexanaan qabaman, sammuun isaanii qabame, harki isaanii qabame, hojiin isaanii qabame gaafa Yesuus lallabamu hin hiikamani jedha. Haaleluyyaa. Warri mandara sanaa immoo hin gammadan. Gaafa Kiristoos lallabamu lapheen namaa hin gammada. Afurri namaa hin gammada. Amma namni waltajjii irratti Yesuusin lallabuu dhiisee walii isaa lallabe, biyyummaa lallabe, sanyummaa lallabe, qomoo isaa lallabe, garaa isaa lallabe, buddeena lallabe. Yesuusin lallabu tajaajiltoota keessumaa isiniif ergaa ani qabu Yesuusin lallabaa. Hamma jirtanitti du'an oolanii hin duuna. Guyyaa tokko hin deemna gara mirga abbaa. Hin dhaqna fuula firdii. Kanaaf Yesuusin utuu lallabin hin du'e.